Hayyee akkam jirtu kun isheel tiyuubii ani immoo Mokonnon Lammiitii. Akkuma beekamu barnoota maatimaatiksii wal wajjin ilaalaa jirra. Chapter 1 irraa eegallee jechuudha. Chapter 1 propositional logic waan jedhu viidiyoo isaa yeroo darbee ilaallee turre. Propositioniin maal akka ta'e, propositionii jechuun sentensii ta'ee yookiin hima ergaa guutuu dabarsu ta'ee truth value kan qabu, dhugaa yookiin soba jedhamuu kan danda'u, garuu yeroo tokkotti lamaansaa ta'uu kan hin dandeenye jenneerra. Dhugaa yookiin soba ta'uu kan danda'u, garuu lamaansaa dhugaa soba ta'uu kan hin dandeenye akka ta'e ilaallee turre. Exaampiloota kanas viidiyoo yeroo darbee keessa argachuu dandeessu. Logical connectivity shanan tokko akka jiran eegallee turre. Conjunctive yookiin and, inni kuni isa nuti fi jennudha. Hima lama fiitiin wal qabsiisu. Inni biraan immoo disjunction yookiin immoo or isa nuti jennu wal qabsiistu yookaaniitiin hima lama wal qabsiisuudha. Inni sadaffaa implicationidha, iffizeenii. Inni kun immoo yoo ta'e isa jedhu wal qabsiistuu yoo ta'een kan wal qabsiisuu dandeenyudha. By implicationin immoo by implication if and only if ta'ee yoo ta'e wal qabsiistuu ta'ee yoo ta'e jedhuun wal qabsiisuu kan nuti dandeenyu jechuudha. Negationis ilaalleerra. Negationiin immoo wanta sana faallessuu akka ta'e ilaalleerra. Conjunctionis akkanuma ilaallee as kana geenyee dhaabbanne. Inni kun akkaataa inni itti ijaaramuu danda'u isinitti agarsiiseen isa guyyaa har'aa eegalle. Truth value akkaataa inni itti ijaaramuu danda'u ilaallee kan guyyaa har'aatti dabarraa jechuudha. P, Q warreen kun lamaanii P and Q jedhamanii yeroo waliin qabsiifamanii kompoonentiidha. Component of ammas keessatti endeetii waa wal qabsiifamanii fi component of negation jechuudha. Component of dhiifama, component of conjunctionii ta'uu jechuudha. Dhiifama, component of conjunctionii ta'a as keessatti. Maaliifi conjunctioniitiin waa wal qabsiifameeruuf. Akkamiin amma kan afur fudhachuu dandeenyu? True false kan afur akkaataa nutti fudhachuu dandeenyu 2 the power of n dha formulaansa. N kuni where n is equals to number of component. Number of component as keessatti componentiin keenya lama p q. Kanaafu 2 the power of n keenya lama waan ta'eef 2 the power of 2 is equals to 4. Kanaafi afur fudhannaa jechuudha. Baay'inaan afur, tokko, lama, sadii, afur. Kanaafuu akkaataan fudhannaa keenya immoo true, false, true, false jennee fudhanna. Fakkeenyaaf etuu kompoonentiin keenyaa akka p q kan arriin jiraate sadiidha ta'ee 2 the power of 3 ta'a. 2 the power of 3 immoo 8 ta'a jechuudha. Akka kanaa 8 qabaannaa jechuudha. Akka kanaa 8 jechuun tiruu afurii fi foolsii afur kompoonentii jalqabaa irratti, tiruu lama foolsii lama, tiruu lama foolsii lama kompoonentii lammaffaa irratti, tiruu tokko foolsii tokko, tiruu tokko foolsii tokko, tiruu tokko foolsii tokko jennee immoo kompoonentii sadaffaa irratti qabaannaa jechuudha. Akka kanaatti ijaarra. Fakkeenyaaf kompoonentiin keenya 5 yoo ta'e P, Q, R, S, M ta'ee 1, 2, 3, 4, 5 yoo ta'e 2 the power of 5. 2 the power of 5 is equals to 32 ta'a. 2 the power of 5 32. Kanaafuu baay'inni true false keenya 32 ta'a jechuudha. 32 ta'a. Tiruu 16 false 16 irraa eegalaa jechuudha. Kompoonentiin ni jalqaba akka kanaatti adeema. Isa kana isinitti agarsiisuun barbaade. Kanaafuu inni kun immoo akkaataa inni itti ijaarame lama waan ta'eef afurii tiruu lama false lama tiruu false kompoonentii lammaffaa irratti akka kanaatti ijaarame. Gara conjunction keenyatti deebiin.
loojikaal konneektiiviitii konjaakshinii keessatti tiruu ta'uu kan inni danda'u kompoonentii lamaansaa yoo tiruu ta'e qofaadha. Kana booda hundisaa soba ilaaluu dandeessu. Kuni tiruu waan ta'eef tiruu ta'ee inni kaan hundisaayyuu sobaa ta'a jechuudha. Maaliifi tiruu foolsii ta'ee foolsi tiruu foolsii ta'ee foolsii ta'e yeroo kamiyyuu waan sin hubachuu qabdanii foolsiitiin ka'innaani konjaakshinii keessatti yookiin endee keessatti isa asiinii ilaaluu sin hin gaafatu foolsii mata'aa jechuudha deebisa. Foolsiitiin ka'a taanaanii itti aansitanii waa tokko ilaaluu naqxanii foolsiima jettu deebisa. Tiruutiin ka'a taanaan immoo itti aansee inni jiru maaloodha kan jedhu ilaaltu itti aansee inni jiru yoo foolsii ta'e foolsii ta'a, tiruu yoo ta'e tiruu ta'a jechuudha. Consider the following preposition. Prepositionii kana fakkeenya isaa hin ilaallama. P3 is an odd number. Prepositioniin P keenya maal jedhaa? Siriinii lakkoomsa ooddiidha jedha. Ooddii. Lakkoomsa ooddii jechuun lakkoomsota qeenxee warra ta'an lamaaf hiramuu kan hin dandeenye jechuudha. Lamaaf hiramuu kan hin dandeenye. Lakkoomsa guutuu kan hin taane hir'uu qeenxee miti dhiifama. Hir'uu jechuudha. Lakkoomsa hir'uu lakkoomsa guutuu hin taane lamaaf kan hiramne. Fakkeenyaaf 3 namaa lamaaf hin hiramu. Kanaafuu wantichi tiruu ta'a. Q keenya irra ni jiru immoo 27 is prime number. 27 prime numberidha. Prime numberii jechuun lakkoomsa kopxii. Lakkoomsa kopxii jechuun lakkoomsota hirmaattota lama qofa qaban. Lakkoomsa tokkoof mataa isaaniif qofa kan hiramanii jechuudha. Lakkoomsi 27 immoo hirmaattota 4 qaba. 27 tokkoof hin hiramaa, 3 hiramaa, 9 hiramaa, mataa isaa 27 hirama waan ta'eef lakkoomsi kun lakkoomsa piraayimii ta'uu hin danda'u. Kanaaf deebiinsa foolsii ta'a. Prepositioniin kun irra ni jiru immoo Finfinnee is the capital city of Oromiyaa. Kuni falmii hin qabu, tiruu ta'a. Qaamni kanarratti wal falmuun jiru kun tiruu ta'a. Prepositioniin kun sadanii tiruus vaaliyuu isaanii akka kanaatti baasneerra. Amma immoo walitti hiine ilaalla. Maatiin endeetiin walitti hiine ilaallaa jechuudha. Irra ni jiru P and Q jennee dubbisnaan P'n keenya maal jedhee? P'n keenya prepositionii kanaan qabateera. 3 is an odd number jedha. Q'n keenya immoo 27 is prime number jedha. Kanaafuu P and Q'n keenya maal ta'a? Kana jechuuni P'n keenya tiruudha. Tiruu and Q'n keenya immoo foolsiidha. Tiruu steebilii irraa konjaakshinii keessatti tiruu and foolsiin maal ta'a jenneerra? Kan inni tiruu ta'uu danda'u yoo tiruuf tiruu ta'e qofaadha. Tiruu and tiruu qofaatu tiruu ta'a. Foolsiin keessa jiraannaan immoo foolsii ta'a. Kanaafuu tiruu and foolsiinii falmii tokko malee foolsii ta'a jechuudha. Himichi P implies Q keenya foolsii ta'eera. Kana jechuun 3 is an odd number and 27 is prime number. Kanaafuu foolsii ta'a jechuudha. B irratti dhufnaa. Inni B irra jiru immoo P and R dha. P and R. P'n keenya maal jedhaa? 3 is an odd number. Lakkoomsi 3 lakkoomsa ooddiidha, dhugaadha. R'n keenya immoo
Finfinnee is the capital city of Oromiyaa jedha. Inni kun immoo tiruudha. Kanaafuu kana jechuun P and R. P keenya kana jechuun P keenya tiruudha and R keenyas tiruudha. Tiruu and tiruu maal ta'a? Tiruu ta'a. Yeroo hundumaa tiruuf tiruun tiruu ta'a jechuudha. Akka kanaatti hojjechuu dandeenya. Conjunctioniin kana fakkaata. Inni itti aanu logical connectivity keessaa disjunctionidha. Disjunctioniin immoo ooriidha yookiin kan nuti jennu or mallattoon isaa kanaa V'tiin bakka bu'aa jechuudha. Mallattoon isaa V fakkaata. When two prepositions are joined with connectivity or the preposition formed called logical disjunction ta'a jechuudha. Yoo ooriitii wal qabatee logical disjunctionidha. Prepositionii lama ooriitii wal qabateera taanaanii logical disjunctionidha. Mallattoon isaa isa kana V ol galagalaa ta'a jechuudha. The logical disjunction of two prepositions P and Q is yeroo barreeffamu P kun akka kanaatti barreeffamu. P goonee mallattoo isaa gidduu galchinee Q goone or disjunction yeroo dubbifnu P or Q yookiin immoo P disjunction Q jennees dubbisuu dandeenya. P disjunction Q jennee dubbisuu dandeenya. Garuu gabaabinaa yeroo baay'ee maal jedhee dubbifama? Ooriitti fayyadama. Kanaafuu yeroo dubbisnu P or Q jennee dubbisnaa jechuudha. Gara tiruus teebilii isaatti hin deemin dura nootiin kana ilaalla. P or Q is false. Inni false ta'uu danda'u if and only if yoo maal ta'e qofaadha. Yoo lamaansaa P fi Q keenya false ta'e qofaadha. Kana booda hundi isaayyuu dhugaadha. Faallaa maaliiti jechuudha? Faallaa isa dura ilaallee faallaa conjunctioniiti. Conjunctionii keessatti tiruuf tiruu qofaatu tiruu ta'a. As keessatti immoo falsii qofaatu falsii ta'a jechuudha. Inni kaan kana booda hundi isaa tiruudha. Oorii keessatti tiruun jiraannaan tiruuma ta'a. Conjunctionii keessatti falsiin jiraannaan falsiima ta'a. Tiruus teebilii isaa hin ilaalla. Tiruus teebilii isaa kana fakkaata. Warri kun lamaan P, Q kompoonentoota, asitti immoo kompoonentoota maaliiti? Kompoonentoota disjunctioniiti. Kompoonentoota disjunctioniiti. Akkaataa kun itti ilaalamu jalqaba irratti ilaalleerra waan ta'eef isa keessan deebi'u. Kompoonentiin isaa lama waan ta'eef to the power of n to the power of 2 4 baay'inni tiruu falsii keenya 4 ta'a jechuudha. Tiruu lama falsii lama tiruu falsii akkaataan ijaarama isaa akka kanaadha. Fakkeenyaaf yoo 16 ta'e 16 jechuun baay'inni kanaa 16 yoo ta'e tiruu 4 falsii 4 itti aansinee tiruu lama falsii lama itti aansinee tiruu tokko falsii tokkoon adeema. Kun garuu 4 waan ta'eef qoodamsisaa tiruu lama falsii lama tiruu tokko falsii tiruu tokko falsii tokko tiruu tokko falsii tokkoon adeemne jechuudha. Akkaataa ijaarsa isaa foormulaa isaa dura isinitti agarsiiseera. Keessan deebi'u. As keessatti ooriitii wal qabata taanaanii kan inni falsii ta'uu danda'u yoo lamaansaa falsii ta'e qofaadha. Ela kun inni kaan hundinuu tiruudha. Tiruu or false, tiruu false or tiruu. Kanaafuu tiruu keessa jira taanaan saayidii kamirrayyuu tiruu keessa jira taanaanii tiruuma ta'aa jechuudha deebbiinsa. Falsiin kan inni ta'uu danda'u yoo falsii ta'e qofaadha. Kana irra deddeebitanii ilaaluu qabdu. Oorii keessatti hundi isaayyuu dhugaadha. Garuu lamaansaa yoo falsii ta'e falsii ta'aa jechuudha. Falsiitii yoo false or
foolsii yoo ta'e qofaa foolsii ta'a. Kana booda hundisaayyuu tiruu ta'a jechuudha. Kana adda baasanii qabachuu qabdu. Consider the following preposition. Propositionii kana example'iitiin ilaalla. Isuma silaa fakkaata. Saffisaan ilaalla waan ta'eef amma P'n keenya 3 is an odd number. Lakkoofsi 3 odd ta'ee kun dhugaadha. Sila ilaalleerra. Q'n keenya immoo 27 is prime number. 27 akkuma sila ilaalle prime number miti, sobadha. Nairobi is the capital city of Ethiopia. Nairobiin magaala guddaa Itoophiyaa miti, kan Keeniyaati. Nairobiin magaala guddaa Keeniyaati malee kan Itoophiyaa miti. Kan Itoophiyaa magaala biraadha. Kanaafuu himichi soba ta'aa jechuudha. Truth value hampii tiruu ta'ee, hankiwuu foolsii ta'ee, harrii immoo foolsii ta'e. Truth value isaa ilaalleerra. Amma logical connectivity oriitii wal qabsiisne ilaalla. P or Q. Kana jechuuni P'n maalootiin bakka bu'eera. 3 is an odd number or mallattoon kun oriitiin bakka bu'ee 27 is prime number. Inni kun immoo Q'dha. Kanaafuu maal ilaalla jechuudha asirratti P or Q. Kana jechuuni dhiifama ala barreeffamaa xiqqoo ishee intina screen irra waan ta'eef baay'ee mul'atu dhiifama. P or Q yeroo jennu P'n keenya truth value isaa tiruudha. Tiruu or Q'n keenya immoo foolsiidha. Akka kanaa jechuudha. True or false. True or false maal ta'ee? True or false gaafa jennu deebiinsaa maal ta'a? Kun disjunctionii keessatti false qofaatu false ta'a malee inni kaan hundisaayyuu sobadha. Kanaafuu dhiifama inni kaan hundisaayyuu dhugaadha. False qofaatu false ta'a. Inni kaan hundisaayyuu dhugaadha. Tiruu qaba taanaan hundisaa tiruu ta'aa jechuudha. Kanaafuu kun tiruu waan qabuufi tiruu ta'aa jechuudha. Tiruu ta'e. P implies Q keenya tiruudha. B Q or R. Q keenya falsiidha. R'n keenya immoo lamaan isaa falsiidha. Q'nis falsiidha. R'nis falsiidha. Kanaafuu P or Q gaafa jennu kana jechuuni false or false jechuudha. Falsiin immoo maal ta'aree seera oorii keessatti falsii ta'aa jechuudha. Falsii ta'a. Kanaafuu deebiinsaa P or Q yeroo jennee falsii ta'ee jechuudha deebiinsaa. Logical connectivity inni sadaffaan implication. If then isa jennudha kun immoo. If then isa jennudha. Mallattoonsaa dhiifama. Mallattoonsaa xiyya yookiin qastii kan qabu akka kanaa ta'aa jechuudha. Akka kanaa ta'a. Implication. Logical connectivity keessaa inni guddaan implicationii kanadha. Gara fuulduraatti deemaa gaafa deemnu formulaan wanti baay'een kanarratti warra kaan caalaa kanarratti waan hojjetuu fi isa kana sirriitti gad fageessitanii hubachuudhaa qabdu. Implication yookiin if then mallattoonsaa akkuma nama barreesse kana fakkaata. When two prepositions are joined with connective implies the preposition formed called logical implication jechuudha. Preposition lama kanaan wal qabatennaanii logical connectivity keenya implicationidha. Diinooti diinsaa yookiin bakka bu'eensaa akkuma nama barreesse kana fakkaata. Gaafa dubbifamuu akka kanaatti barraa'e gaafa dubbifamuu P implies Q jennee dubbisna. P implies Q jennee dubbifna. Yookiin immoo if P then Q jennees dubbisuu dandeenya. Karaa lama.
karaa baay'ee dubbifama. Kanneen irra caalaa kana lamaan hin dubbifamu. P implies Q yookiin immoo if P then Q jennee dubbisuu dandeenya implication connectivity keessatti. Eshi P implies Q jennee wal qabsiisnee kan inni soba ta'uu danda'u yoo P keenya true ta'ee true implies Q keenya immoo false yoo ta'e qofaa false ta'a. Inni kanarraa fi hundi isaa dhugaadha. P implies Q is false if and only if P is true Q is false. P is true Q is false. P keenya true ta'ee Q keenya immoo yoo false ta'e qofaa false ta'a. Kanarraa kana fi hundisaa gaafa true value isaa laallu true ta'a jechuu kooti. Keezii ishee kana garuu bareechitanii hubachuudhaa qabdu. True implies false yoo ta'e qofaa false ta'a. Jalqaba conjunction irratti yeroo ilaallee dhugaa kan inni ta'uu danda'u yoo lamaansaa dhugaa ta'e qofaadha. True inni true qofaatu true ta'a. Inni kaan hundisaa false dha jenna. Disjunction keessatti immoo haninni false ta'uu danda'u false or false keessatti qofaa false ta'uu danda'a. Implication keessatti immoo true implies false qofaatu false ta'a. Keezota warra addaa kana qabattan ennaanii inni hafe hundisaayyuu sin rakkisuu jechuudha. P implies Q jennee gaafa barreessinu kana yaaduma isaa yoo qabattan more gaariidha. Yaadumti isaa maal jedhee akka dubbifamu P implies Q akka kanaatti gaafa barreessinu inni jalqabaa fi inni lammataa kun maqaa adda addaa akka isaan qabaachuu danda'an agarsiisa. Prepositionii P kuni prepositionii P kun maal jedhee dubbifama? Hypothesis jedhee dubbifamuu danda'a yookiin immoo antecedent jedhamees dubbifama. Qubeenni jalqabaa P kuni hypothesis or antecedent jedhamee dubbifama. Q kun immoo ni lammaffaa conclusion or consequent jedhamuu danda'a jechuudha. Hypothesis conclusion gaariidha gara fuulduraatti fayyada waan ta'eefi truth value truth table isaa wal wajjiniin ilaalla. Truth table isaa isa kana bareechitanii kan qabachuu qabdan isa kana. Truth table isaa komponentiin P fi Q jiru akkuma silaa P implies Q jennee dubbisna. Kan inni soba ta'uu danda'u isa sila ilaallee isa kana qofa. Inni kaan hundisaayyuu dhugaadha. Keezii kana qofa. True implies trueni true ta'e. True implies falsini false ta'e. False implies trueni true ta'e. False implies falsin maal ta'e? False ta'e. Falsin lamaan isaayyuu implies walitti taanaan true ta'a. Dhiifama. True ta'a. Kanaafuu keezii ishee kana qofaatu irraa adda. Jalqabni isaa falsii taanaanii implication keessatti wanti ilaalamu gan biraan hin jiru true ta'a. Jalqabni isaa falsii taanaanii isa lammataa kana ilaaluu nama barbaachisu true ta'a. Gaafa jalqabni isaa true ta'u immoo isa itti aanu ilaali. Inni itti aanu falsii yoo ta'e falsii ta'a. Inni itti aanu true yoo ta'e true ta'a. Jalqabni isaa lamaan falsiidha. Truudha taanaanii jalqabni isaa lamaan deebiinsaa isa itti aanu lamaan ilaala. Isuma itti aanee uf lamaan fakkaata. Kana jechuun yoo jalqabni isaa true ta'e true ta'a. Yoo lammanni isaa true ta'e true ta'a. Yoo lammanni isaa falsii ta'e immoo falsii ta'a. Garuu yoo inni jalqabaa lamaan falsii ta'ee faallama isaa true ta'a jechuudha. Deebiin implication keessatti karaa gabaabaa akkasiin qabachuu dandeessu.
gabaabumatti true implies false qofaatu falseedha. Inni kaan hundi isaayyuu truedha implicationii keessatti. Example: consider the following preposition. Consider the following preposition. Prepositionii kana hin ilaalla. Isuma duraatiin wal fakkaataa gaggabaabsine ilaalla. P irra kan jiru 3 is odd number dha. Kun truedha. 27 is prime number false dha. Q irra ni jiru. R irra ni jiru immoo Finfinnee is the capital city of Oromiyaa. Kun truedha. P keenya truedha. Q keenya false dha. R keenya truedha. Kanaafuu P implies Q jedhee gaafa kennu akkaataan nuti itti barreessuu dandeenyu statementii P irra jiru jalqaba P irratti barreessinaa. Jalqaba isaa irratti barreessinaa. Akkuma inni kaa'ametti impliesiin keenya zeen jenna. Iffiitiin kaanee an P barreessine zeen jennee immoo an Q barreessina. P implies Q gaafa ta'u truth value isaa false ta'a jechuudha. Maal jechuudha kuni? P implies Q. P keenya maal ture? Kana jechuuni P keenya true ture. Implies Q keenya immoo maal ture? Q keenya immoo false ture. True implies false maal jennee irra dura? True implies false false ta'a jechuudha. Kanaaf false ta'e. Inni kunis P implies R. Kana jechuun if jennee kaanee proposition P irra jiru asitti barreessinaa. Kana booda zeen jennee proposition Q R irra jiru immoo itti aansinee barreessinaa jechuudha. P keenya maal ture? P keenya P implies ifamaa asitti barreessaa. P implies R gaafa jennu kana jechuuni P irra maaltu jira? P irra tiruutu jira. Tiruu implies R irra immoo maaltu jira? R irras tiruutu jira. Tiruu implies tiruun immoo maal ta'a? Tiruu implies tiruuni tiruu ta'a. Kanaafi deebiin keenya tiruudha jechuudha. 3 if 3 is an odd number then Finfinnee is the capital city of Oromiyaa yoo jennee tiruu ta'a jechuudha. Akka kanaatti barreessina. Kuni akkaataan nuti ittiin dubbisuu dandeenyudha. Kun hundisaayyuu akkaataa nuti ittiin dubbisuu dandeenyudha. We mentioned P implies Q can be expressed both if P then Q and P implies Q. Karaama dubbisa isaadha. P implies Q jennee yoo barreessine akkaataan nuti itti dubbisuu dandeenyu warra kana hunduma isaatiin dubbisuu dandeenya jechuudha. If P then Q if P implies Q, P only if Q, P is sufficient for Q, P is necessary for P jennee dubbisuu dandeenya. Garuu yeroo baay'ee isa kanatti itti fayyadamna. Kanaafi kunis amma ta'in fayyadamama. P implies Q, if P then Q kana lamaan turre fayyadama. Garuu kun hundi isaa akka jiru quba qabaachuu qabdu. Logical connectivity keessaa inni itti aanu by implicationidha. By implication. Har'aaf asuma irratti nu ga'a. Yeroo dhufu asirraa kaasnee kan itti fufnu ta'a. Yaadaa fi waan fooyyessuu qabnu yoo qabaanne nu barreessaa. Yaada nuun kennaa. Waan itti dabaluu qabnus nutti maan jedhaa. Galata.